osoo isin hin beekin bilbila keessan keessaa qarshii isin qabdan dafee akka isin jalaatti dhumu kanneen isin jalaatti taasisan akkasumas immoo beeksisoota hin barbaachisne kan akka malee isinitti erguudhaan bilbila keessan illee isin jalaatti rakkoo keessa buusuu itti danda'an kan isin irraati bilookii gochuu itti danda'u siistama bareedaaf ajaa'ibateen isinitti agarsiisa. Kana qofaa miti appilikeeshinii isin bilbila keessan irraa qabdan kamiyyuu hayyama keessanii ala gonkumaa akka inni hin hojjenne daataa akka inni fayyadamne qarshii akka inni isin jalaan nyaanne beeksisoota garaagaraa akka isin ittiin ergine gochuu kan ittiin dandeessan siistama bareedaadha jiru kan isiniif qabadheetti dhufe. Kanaaf obsaan hanga xumuraatti waliin ta'uun daawwadhaa baay'ee tokkotti gammaddoon isin jedha. Amma osoo yeroo hin gubiin eegalu. Welcome guys, baga nagaan deebitanii gara channel kootti dhuftan isin jedha. Kanneen channel koon goona subscribe godhin jirtan subscribe gochuun family keenyatti dabalamuutii hin dagatinaan isin jedha. Egaan aappii anarra isiniif qabadheetti dhufe original isaadha. Garuu Play Store keessa wanta hin jirreef link isaa description box jalaan isiniif kaa'eetii jira. Kanaaf original isaa isa sirrii ta'e argachuudhaaf bakka isiniif kaa'e link isaa description box jaladha. Barreeffama video kanarra yoo tuqxan argachuu ni dandeessu. Egaan aappii kana keessa akka seentaniin gubbaa kanarraatii mallattoo ishee kanarraa ni tuqxu jechuudha. Kana al tokkootiif yeroo isin tuqxan kanadha jechuudha kan inni isiniif fidu. Kanaaf ishee kanarraa al tokkootiif tuquudhaan kana oonii godhachuuti qabdu jechuudha. Sanii booda okee ni jettu, ammas okee ni jettu, si'a sadaffaa ammas okee yeroo isin jettan gara kanaatti isin fide jechuudha. Addana keessaati immoo appilikeeshinicha barbaaduun ofii gootu jechuudha. Irraatti cuftu warri kaan oonii ta'anii akka jiranitti dhiistanitu kan appilikeeshinicha qofaa bukkee kanarraati ofirraa ofii ni gootu jechuudha. Amma guutummaa guutuutti appilikeeshiniin kun hojii eegaleetii jira jechuudha. Egaan appilikeeshinoota beeksisoota garaagaraa isinitti argan baakgiraawundiidhaan kan qarshii bilbila keessan jalaatii nyaatan akkasumas immoo wantoota hin barbaachisne kan isinitti argan guutummaa guutuutti jechuudha. Bilbila keessaniif kan hin barbaachisne jedhee kan yaadu appilikeeshiniin kun ofiisaatiin bilookii ni godha jechuudha. Isinirraa ni dhowwa. Kanaafuu gaa hojii eegaluu isaa qomaa tokko hin shakkinaa bifaan isinitti agarsiiseen siitaappii gootanii xumurtanii jennaan jechuudha. Okay, egaan kana qofaa miti jechuudha. Tajaajilli appilikeeshiniin kun isiniif kennu fakkeenyaaf iddoo kanarraa akkuma agartan feesbuukiin koo hojjetaatii jira jechuudha. Feesbuukii kana gonkumaa akka inni hin hojjenne akka inni daataa hin nyaanne taasisuutii hin danda'a jechuudha. Kana gochuudhaafis iddoo kanarraati internet access kan jedhu kanaan irraa cufaa jechuudha. Fakkeenyaaf egaa feesbuukiin bilookii godhee isinitti agarsiisa akka inni daataa hin hojjenne akka inni gonkumaa internetii hin banne gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf internet access kan jedhu ishee kana ofii godheetan jira. Achi booda gara boodaatti nan deebi'e jechuudha. As keessaatii nan ba'a dhaqee yeroon feesbuukii koo banuudhaaf yaalii godhu gonkumaa naaf hin hojjetu jechuudha. Wanta haaraa natti agarsiisu akkana ta'eetii hafaa jechuudha. Kana qofaa miti appilikeeshinii kamiiniyyuu ofirraatti cufuutii ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu aappiin barbaadan qofti akka inni isiniif dalagu gootanii kan hin barbaadne immoo hunda isaa jechuudha. Akka inni gonkumaa daataa hin nyaanne gootanii bilookii gochuullee ni dandeessu. Aappiimti kun immoo ofii isaatiin beekee beeksisoota garaagaraa isinirraati ni dhowwaa akkasumas immoo daataan keessan akka malee akka inni hin nyaatamne kan isin jalaatii hin dhumne taasisuu ni danda'a jechuudha. Ammas fakkeenya kan biraanitti isiniif dabala. Fakkeenyaaf yuutuubii koo yoon bilookii godhee akka inni gonkumaa intarneetii hin hojjenne yoon taasise jechuudha. Intarneeta waliin ilaalla. Amma bilookii godheetiin jira. Dhaqee yuutuubii nan banaa. Kunoo akkuma agartan homaa waa tokko naaf hin fidu jechuudha. Aappiin kamiyyuu akka kanatti bilookii ta'uutii ni danda'a. Kana jechuun egaa daataa nyaatu baatirii illee isin jalaatiin fixu waa hedduudhaaf faayidaa qaba jechuudha. Yoon immoo deebisee an bilookii godhe yookiin irraa hiikee maal akka inni ta'u waliin ilaalla. Amma irraa hiikeetan jira waan ta'eef akka inni hojjetu taasisee waan jiruuf naaf fide jechuudha. Maa tokko rakkoo tokko malee haala kanaatiin naaf hojjetaati jira jechuudha. Sirriitti egaan haala kanaatiin bilookii gochuu ni dandeessu. Kan barbaadan cuftanii kan barbaadan fayyadamuu mirga qabdu jechuudha. Egaan wanti irra isiniif qabadee dhufe kana fakkaata. Akka isinitti tolee abdii guddaan qaba. Yeroo taa'u deebinee galagarratti nagaan naaf turaa isinin jaalladhaa isinin kabajaa.